Triple bottom chart pattern jechuun chart pattern pricein duraan down trend irra yookaan immoo bearish structure irra ture gara gadiitti equalowlee garaagaraa sadinuu kennuudhaan zooniin duraan akka resistance zoonitti gargaaraa turte candle bodyidhaan gara olitti erga break taatee booda pricein kana booda gara bullish structureetti jijjiiramuu chart pattern nutti agarsiisuun triple bottom chart pattern jennee lafa kaa'uu dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti pricein swing low kana break godhuun down trend irra ture asittillee swing low kana break godhuun down trend irra ture ergasii immoo bakka kanatti equalowlee garaagaraa sadinuu kenne equalowlee sadeen kanaan maal jechuu dandeenyaan triple bottom jennee lafa kaa'uu dandeenya. Triple bottom jechuu ni dandeenya. San booda zoonii duraan bakka kanarraati rejeeshinii garaagaraa agarsiisaa turte akka reesistaansitti nu gargaaraa turte kun gaafa candle bodytiin gara olitti break taatu bakka kanarratti buy position seenuudhaan stop loss keenya immoo parsantaa 78 liigii kanarratti stop loss erga keenyati booda asirra stop loss erga keenya booda take profit keenya immoo 1 to 1 yookaan immoo 1 to 2 fayyadamne yookaan immoo swing structure fuuldura kana jiru target godhuudhaan take profit keenya bifa kanaan structure akkasiitiin triple bottom chart pattern jennee lafa kaa'uu kan nuti dandeenyudha jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallu taatiif asitti pricein maal godhaa ture? Swing lowlee kan hunda break godhuudhaan gara gadiitti break of structure agarsiisuun maal godhaa ture? Bifa kanaatiin down trend irra ture. Ergasiitii immoo bakka kanatti lowlee garaagaraa swing lowlee garaagaraa sadi nuuf kenne. Erga swing low garaagaraa sadi kana nuuf kenneetii booda zooniin bakka kana duraan resistance zoonii turte. Kaandilii kanaan waan gara olitti break taateef jecha bakka kanatti baay'ee seennee baay'ee position asinni seennaa stop loss kaandilii san jala kaa'uudhaan take profit immoo key level fuuldura kana jiru target godhuun erga take profit keenya gubbaa keenya booda pricing kana booda asirraa ka'ee gara olitti akka inni nuuf deemu anticipation akkasii kan nuuf kennuun triple bottom chart pattern jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya biraatiin asii yoo fudhannee ilaallee immoo pricein swing structure naannoo kana jiru kana gara gadiitti break godhaati down trend irra turanii san booda asitti swing lowlee garaagaraa sadi nuu kenne erga swing low garaagaraa sadi nuu kenne triple bottom nu garsiiseetii booda zooniin bakka kana duraan naannoo kana duraan resistance turte immoo candle body kanaatiin break out waan taateef bakka kanatti baay'ee ni seennaa. San booda stop loss keenya candle san jala kaa'uudhaan take profit 1 to 3 yookaan immoo 1 to 2 fudhachuun naannoo kanatti take profit erga fudhannee booda pricein asirraa ka'ee haala kanaan gara olitti akka deemu chart pattern nutti agarsiisuutiin triple bottom jennee lafa kaa'uu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha.